Jedhanii ana jalaa bu'aa koo baba. Akkuma isaanii dalanii eega jenne wanta gaarii tokko dalagu waan boriifillee agartee uummata Oromootti fakkeenya ta'u. Dhugaa. Akka keessan irra taa'an. Marcos Floweri darbii marke. So kanaafuu ilaa nuti Oromoon insaan fachiiftu nusa takkaallee nusaan fachiistee beektu ibsishaa nama amala akkanaa qabuu fi nama amma muraada addaa qabu kana dhiisiti geema akkanaanuu nama hedduu taphachiifnee jirra. Oromoon immoo waan qabu dugugee kennuu beeka arjaadha. Kanaaf waan ta'eef sanii miti nama guyyaa tokko waa'ee Oromoo iyyuu dubbate ifirraa baasee kenna. Maal yoon himaa nyaafaa dheecha buusaan turre amma taan kiyya Oromoon buusaan turre. Amma si jala. Kan waan rabsu jiru. Yoon himaa nyaadhaaf leenca buusaan si cinaa taa'u jira. Kanaafuu guyyaa guddaadha. Hin beekani namni maraamma explain gochuun hin barbaachisu. Ani Sunday sa'aatii murteeffadhee viidiyoon dalagaa guyyaa Sunday mana kiyyatti wal agarree qajeelatti haasofnee ijaaramallee yoo taate achirratti ijaaramnee guyyoota muraasa nu hafan kana keessatti ji'oota lamii nu hafan kana keessatti waan hundaa goolamnee Oraa Sunday jedhi isaa tardee jedhi gaa Sunday yoo ta'e nu bira mandeedha. Maal guyyaa firii kan keetii qofa dhiibda kennallee mirga kenna laata. Sunday namuun dalagaare weekend jechuu kiyya gaa. The game is like maybe they can't eat them as a dummy game. Shouldn't matter. Yeah, eyo amma guyyaan nuti amma ja'an jedhe guyyaa taphaa meeqarra koolum beeku yoo mee calendar check godha 2025 maahi check godha. I don't know when January 1st calendar laalame namni comment jala jirtan. So guyyaa ka baaleen jedhetti guyyaa man 25 taha January. What's day? Saturday. Yeah, Saturday guyyaa bareeda rafinneeyyuu. Yoo barbaachisaa ta'e lamatti illee godhuu hin dandeenya rakkoon qabu garuu amma irratti dalaguu fi irratti walii galuu fi guyyaa Sunday mana kiyyatti goona sa'aatii murteessinee haa kaanuti amma sa'aatii murteessinee Marcos Faalleen yaada haa kennatanii mucaa kana mucaa kana gammachiifnee mushurrummaa kana ammarraa eegnee jala qabnee hanga guyyaa isaa wal gahanitti cinaa dhaabbachuu qabna. Kuni waadaa keenya akkasitti quba qabaadha. Kana jechuu barbaada. Marcos welcome. Welcome jirtu. Jirra maali eenyu geemii qabataara ibsishaa moo? Ibsishaa Marcos seeta. Ibsishaa nama gadhaabuu deemu jirra. Eenyutti mute qabatu. Marcos baasii deebise sagalee isaa deddeebi'a. No, mute godhe. Koi bayan deebi'a naa qabsee tokko yookaan qo'asumatiin viidiyoo keessaa bee viidiyoo biraa laala. Magaalaa birii seentaa kan achumatti nurraan banna akka eebbisaa. January tokko Wednesday ta'a. I think afur na fakka January afur Sunday. Mahi. Oye. You say January 1st is Saturday. Yeah, 20. Wednesday jechuu jiranii bar. 25 of January would be Saturday. January 1st, 2025 is Wednesday. Yara na guyyaallee lakkaa'uu dadhabtanii qoy anu asii. January 25, 2025 is Saturday. It's Wednesday. Check again. Bakka foorii godhuure January 4 egaa Wednesday ta'e Thursday. Yeah, January 4. Wednesday da jedheen. January 4. It's the January 25, 2025 yeah, so Yeah. Zizo akkuma jette guyyaa afurii. Bakka guyyaa afurii amma guyyaa murteessuun nun dhibuuti wanni anu goonu amma Sunday baale Sunday wala arguu dandeenya akkasitti Sunday kana. Hin dandeenye.
Sunday akkas goona Marqos haatee biuti yaada jiru ibsinee fi guyyaa murteef Marqos mee miuti kaas. Kama mayu ndede bisa. Ndede bisa. Aman. Bai wango tu bahiti mana biriseni gadebi kotu flawri to kodar bol sar kisaniti. Bani jubi yadi. Koy baka ma bauti. Ya Abdulaziz Ahmed Sirri jira 24 January 1st into Monday da manno. No, Monday. One Saturday magoda gunyamata yatahu. Garu shouldn't be. Saturday is sport. At the end would be nice. At the end of January, inta amali fi it is a namni yana want to have nubrati. Nobody goes back to work at that time. A lot of people would be off. Yeah. So mid January to end of January so go tani bareda. In the lay ero dem sai sati wankala chuchu ero sani. Amma wangonu Marcos no larkis wangonu jalkaba Zizo. Ka guyyaa rakkoon qabu jedhe. Wanda jira. Ka guyyaa laalaniitu wanda gochuudha rakkoon. Ka guyyaa rakkoon qabu san jedhee bara amma Saturday waan maraa murteessuu fi Sunday kana walaa agarruu jedhe. Sunday Marcos no larkis jalfadii lolleen dhufe. Where is Marcos? Is the end of السلام عليكم يا جماعة نمدراين بو أينو سيرجر مين قاعد دوري Marcos ifdamina. نكين بقى نيني قاني أسينجر دوري Daka bro. amma jaartin tu maal gochuu ol argatti ingalchin nutti nu arrabsuu seenti. Wallahi nu arrabsuu seenti malee laal. Bakra. Waana fiti. Ambahe bakka. Oh, tai. Ahora. Taljaya. Boss. What's up, boss? Long time. Assalamualaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita nama luar Rapsiti. Waalaikum salam wa nafiyaka. Marcos sababa darbiban jirtu wallahi. Ibsiri ana jalabu ayo Marcos sensisu barbada. Sababa darbu taage sayo na wala darban sensan rakko inju. Okay. Maayol deebif naati yoo nama baal darbe siin gabbaateen deebite rakkoon qabu siin. Boss, Damina. Yes, sir. Amma karoora guddaa qabannee gad dhufne. Tole. Karoora kanarratti wanni goona inshallah immari anna keessan si bilbilalle. Ayye. Si bilbila direct si bilbilati duuba amma Sunday amma gabaabumatti baale. Bisa afa warri duraanii as jirtanii waan ofii fi damiin amma dhufanii. Warra dhuftan maqaan dhuftan warra waliin arginu. Si Sunday wala agarruuti mee waan ofii Sunday mana nuuban isii bira wala agarraabbo. Manumasitiin dhaquu fedhe jira boos. Bari narraggaxaa kiyya kana fedha bar na fedha yoo waan narraggaxini ittiin ta'u beekta. Anqaree mana anaa bana jechuu jira bar. Amma isiin dhufnaa yaada. Anaan yoo raggaxamini ittiin ta'u. Maali beektanii jira tiyya waa tokkotu jira. Namni ofii guyyaan isaa kun isa hin dubbachiisu egaa hin taphachiifna jettanii jettan waan kana jechuudha. Hooyi ammaa tana walqixxee geettanii akka isin keessaan kunne baay'ee ziizoo hin beeka gaafa guyyaan jala dhiyaate keessaa kutti beektanii. Amala isaanii beekta waan ofii dhugaa itti. Ni wiriidhaan wal qabatee isnoon faati qaba. Gabbayee kaartii ittiin danda'u. Xiyyaara Qomna kee daqiiqa lama kan qomne gadi. Aboo jaartiin guddooftuutu nama maanurraa balleessite haasaa kenna.
Rakko gama kiyyaa kaisaa kanaafi maal beektan eeganii taphachiisnaan jettaniitiin abdii haganatti hortanii jettan of duuba hin deebinaati. Waan kana gamtaadhaan wal taatanii irra caala osoo guruppii ijaarrattanii guchi faamiliin durii sun nu deebitaniitiin waan kana fakkeenya gootanii ammas jechuudha intala teessan adda duree jechuudha intala Oromoo hundaa jechuudha shuguxii teessanii guyyaan illee guyyaa isiitii walitti dhiyaatanatti fakkaate waa hundaaf rabbiin isaan achiin haa ga'uun jedha gammachuu kenna hunda akka ta'e abdiin qaba. Guyyaa rakkoo hin qabu guyyaa laaleetu maal isumatu qabatee guyyaa kana jedhee isin beeksisa irra caala karaa keessaatiin. Kan tuqaasu jira miti. Bara gumee kana dideenee mee binee turkii kee ta'uu noobu. Yaa ani manuma argan seenee gonachi kutu magaalaa biraa akka seenee beeta dhiiroo xiqqoo turuu jeetin. Indee baga nagaan dhufte Abdul. Assalaamu alaikum ummata qashti. Waalaikum salaam. Mee akkana goonu daqiiqaa lama ajandaa waa'ee geemaa amma kaaftan kana daqiiqaa lama irraa dubbannee sanboota taphatti haa dabarru. Alright. Inta. Itti deemi. Daqiiqaa lama. Eebbisa itti deemi muti qabadha. Muti qabadha daqiiqaa lama irratti haasonnee anis dalagaan seenuu deema waan ta'eef ijoollee tana maaliin sinjaa ibsaa kana jechuudha. Isa daran amma ijoollee taphsiisuu fedha jechuudha. Beeta amma ijoollumaa taphsiisuu fedha. Asirratti tokkoon argu inillee geema taphachuu qabaa jedhanii isaan tuufu jira. Fedhii namoota isaa kana guutuun isaa dirqama ta'a. Kanaafuu hangama kiyyaan haa itti seenuun jaan eega gartee fedhii uummataa ta'e haa itti seenuun jaa gama kiyyaan. Galatoomi eebbisaa kenna akkuma ati jette warra kana beeta rabbi walitti haa urgeessu rabbi walitti illee haa fidu. Akkuma ati jette geemi guddaan jeelamii kana keessatti qophaa'ee viidiyoon hojjetamee nulleen diyuut goona. Akkasitti wal gammachiifne bakka mucaa kana gammachiifne fedhii uummataa kanaallee eegee akkasitti taphachiifna. Namni hunduu lubbuu hanga lubbuutitti itti qophaa'ee dhufuu qaba guyyaa san. Ejjennoo kenna kun ji'a lama kan hin caalle ji'a lamii kana keessatti. Inshaallah rabbi umrii nu haa kennu fayyaa nu haa kennu hunda kenna. Abshir. Yaa bakka isaan hin jirretti illee bakka amma inni hin jirretti illee jechuudha. Bakka inni hin jirretti illee guruppii uummannee irraa haasa'uudha qabna. Anamma akkan argutti isa daran uummataattu akka inni taphatu fedhaa jira. Uummataattu akka inni taphatu fedhaa jira. Maaliif geema xixiqqaa asirratti ta'an kanarra iflaaluu qabaa inni kun takkitti seenee iflaaluu qabaa jee uummataan murteessaa jira. Kanaafuu if duban deebiin hin jaarani waan uummanni siin jee kana dhageesse itti fufuu qabdaa hin jaan jechuudha. Si galee isinillee waan jettan namoonni dubbati yoo jiraatan dubbadhaadha. Itti deemaa gaa Baalee Bidiree Abdii Dadar itti deemaa. Baalee Nuuroo deemi amaannoo Abdul itti deemi. Yaa wallahi waan bareeda garuu taphni isaa ispeeshaala ta'uu qaba. Seeraan wal gurmeessinee akkas ta'uu qaba malee taphadhu bichaan hin barbaachisu si galee. Gurmaanii maal jedhanii akkasitti tapha bareeda taphachiisuu qabna. Yaa taphadhu qofa osoo hin taane tapha bareedaa tokko tapha irratti hundaa'anii dhufan tokko ta'uu qaba. Dhugaadha. Tapha egaa taphadhu jedhanii beeta namni inni waliin taphatullee nama murteessaadha. Tapha kana immoo pooyintii gannee bahuu hin qabnu qabxii gannee bahuu hin qabnu tapha lama wal jala cufnee namni giiftiin hafeef eegas isaa qophaa irratti gammachuu isaa ibsatu irratti akkasi kenninaafi garuu tapha egaa haa taphatamu jedhame tapha akka Abdul jedhetti tapha ispeeshaalii ta'e tapha ila hanga har'aatitti hin taphatamin namoota kumaatamaan daawwatamuu danda'uu qaba. Taphni akkasitti itti qophoofnee
lubbuu hanga lukkuutitti aarsaa godhuu qabnaa. Tapha kanarratti immoo maakiin aarsaa kaffaluu hin qabdu. Namni aarsaa kaffaluu qabu nu kana beekaa nuyi malee maakiin aarsaa kaffaluu hin qabdu. Kana waan ta'eef namni maraa itti qophaa'ee taaptaabii kan qabne nu hin qabu itti wanni hin jedhan. Namni itti kennuu danda'u. Isin daanyaadha. Isin daanyaadha. Isin daanyaadha guyyaa san. Isin teettee ilaalti malee miidhamuu hin qabdu. Bamnim taa'u. Malaya Manchester City kaartin gaafsan daanyaadha. Guys, wait on kana tapha kana egaa amuudhaan kun ittuma ofaa jirra beektaa haa taphatu namni hundi haa taphatu jechaa jirra. Garuu tapha akka amma afaan hin jennu kana miti ibsisaan tapha kana hin taphatu yoo jennu yoo dhugaa walitti himne yeroo baay'ee akkana namni haa ta'e gaafa taphi sun dhiyaate yookaan guyyaa sun ga'u namni ni bada. Namichaan kun haa taphatu hin taphsifna yoo jettan yookaan gara keessatti wal arginee agartee akkasittis guruuba hidhanii agartee nama hunda kaadhaa jeeffaa dhageessisin illee wal dhageessisanii akkasitti akkatti deebinuu jedhama. Agartee akkuma asirratti amma dubbannee nama tormaa irratti dubbatee bu'ee firaa deemu kana zoon ta'in qabnee ijaarree akkasitti itti deemuu qabna malee har'a afaan hin jennee guyyaa san bakka sanni dhabamuun gaarii miti. Akkana goona Abdul Qoyinaa softaa akka goonu Aslii faallee Nasrii faallee warra asirraa sagalee qaban agartee warra sanillee goonee gurmeessinee viidiyoo haa hojjetanii namni maraa itti kennine nama maraa maandeetii itti kennite dirqama isaa haa ba'uuti viidiyoo dalaganii maal jedhanii itti qophaa'anii itti guyyaa tapha guddaadha. Seegalee tapha guddaa ta'uu qaba. Tapha guddaa ta'uu qaba malee amma asitti taphachiifna jedhanii guyyaa san baduun sheemiidha. Beeta hamilee isaatiifuu sila har'a bakka inni jirutti haasa'uu hin qabu siigalee namni guyyaa birii sagantaa qabannee mana kiyya yookaan mana nama tokkoo bannee akkasitti haasa'uu qabna. Siigalee isarratti haasa'uu hin qabnu ibsicha irratti taphni taphatamu immoo tapha murteessaa eegaa ta'e waadaa seennee guyyaa waadaa kennaa san immoo namni dhabamuu hin qabu. Namni eegaa waadaa seenne maa filaaworii hin taane filaaworii san kennuu qabu guyyaa san dhufe garuu na argaa fi na dhagahaaf yoo ta'e rakkoodha. Rakkoo waan taateef nuti guyyaa san hidhannee kaanee warroota jiran asirra feemasii jiran hundaa itti himnee dubbisnee akkasitti namni itti qophaa'ee sagantaa qabannee sagantaa matti wal agarru godhannee asumarratti kanarra godhannee akkasitti itti deemuu danda'uu qabna inshaallah. Kanuma jechuu barbaada itti deeme Abdul Baaleen. Jeste dhugaadha akkuma jette sanii jeste baramma yeroo addaa kanatti ammati yeroo kanatti asitti argamta maybe an bor argamuu danda'u dhimmaan haga jiru kun sila guyyaa sana godhannee odumaan isaan ta'e manuma jiisuutu yoo ta'u bakka fedhetti haa ta'u guyyaa godhannee guyyaa sanirra ammarra yookaan keessan odoo wal argine ananatti ture maaliif nama argamu kun bor argamuu dhabuun faamada namni yeroon isaa baay'ee hin argamu namni dalagaa waan ta'eef maybe ana isaa kanatti argamee bor argamuu danda'u. Kanaafuu ammayyuu iddootti gomoofne ananatti tolaa jira. Yaa amma waan goonu 2024 faristii goona waggaa haarawaatti niiwiir irratti goona geema kana niiwiir irra goona waggaa haarawa du'aayin eegalla du'aayi takka jennee January faristii 2025 guyyaa san tapha goona irratti qophoofnee akkuma jette keessaanillee taate yookaan mana kiyya bannee yookaan mana kan kee bannee namni guyyaa argamuu danda'u agartee guyyaa hojii hin qabne nullee warri gara Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Awurooppaa jiru kun sa'aatii murteeffannee sa'aatii tokkotti kan namni wal arguu danda'u. Meebii akkuma jette an dalagaa qabaachuu mala Abdul dalagaa qabaachuu mala ati qabaachuu dhabuu dandeettaa Mudassirfaa qabaachuu dhabuu danda'anii eebbisoolleen akkasii. So guyyaa namni hunduu argamuu danda'u qabu qaba. Kana immoo godhuudhaaf mana tokko banannee torbaan dhufu maali har'a Tuusdeemi Sandee kana guyyaa qabannee sa'aatii murteeffannee haa kaanuti achitti wal agarree sa'aatii murteeffannee mana kiyyatti yookaan mana nama tokkootitti wal agarree achirratti haasa'uu dandeenya waan jedhu qaba. Akkasii sagantaa qaban nuti. Assalamualaikum warahmatullah. Akkasii wal gammachiisuu qabna jarana aroosa deemu jirraa bar maal taatan isan sargiin ammarraa eegaluu qabaati. Itti deemi. Assalamualaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ai ammute godhi hin qabamte maaltu qabe? Dhiifama haasay mude. Waaris salam. Ziza dabarida kaftee turte beektaa yoo qabatanii yookiin namni mashguula ta'uu danda'a laakiin osoo hin qabatin dura guyyaa namni boqonnaa qabu sa'aatii boqonnaa irratti qabatamu irra bareedamaa fi haa taphatu jechuu qofti gahaa miti. Haa taphatu jedhanii gaafa sayyoo hafan immoo sheemi booda. Namni hundinuu biyya jiru sa'aatii jiru gaafa irratti san akka awwala baalee jedhe wal gurmeessuun dura bareedudha na fakkaata. Wal gurmeessuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Mul'istuma. Dana fakkaata. Wal gurmeessuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Mul'istuma. Dana fakkaata. Wal gurmeessuu irratti xiyyeeffachuu. Maahi dubbadhu. Okay, I think in the day I'm also going to end again. Amma sirrii jira deem. Okay. No, ani wanni jechuu barbaadu ani ibsisha means a lot warra biyyaati mihi warra biyyaa bitaa osoo hin ta'in foon fira maali wanni martin waan jiruuf jecha maakiillee amma fuudhutti jira. You know, he's a mushirraa waan ta'eef jecha isa taphachiisu it is justified. Justify wata isin jedhu nyaata qaba namni yeroo baay'ee isin injirraa jedhanii mooraalii walii kennanii nama san taphachiisanii bakka sanii wata gahan booda jalaa hafan. No, that is not right. Amma Jalama, you said January 1st or something like that. Yeah, I say January 1st, 2025. So within these 2 months, 2025. Bakka akkasila osoo biyya jiraattee akka aruusa irratti baasuu dandeettu sanitti, you know what I mean? If you are invited to the wedding, the money that you should be spending, mallaqa san save godhataati. Akkasii taphachiisa malee taphadhu jettanii yoo moraalii kennitaniif guyyaa sanatti dirqama injifachuu qabaa jechuudha. It's not Believe me, in taphachiisanii qajeela taphachiisanii kana amanaa namni akka taphachiisullee dhibbaan dhibbatti nuti irratti dalaynaa haa taatu garuu yoo namni taphachiisa jedhe mucaa kana yeroo 2-3 illee taphachiifnee jirra. Ani takka nama geggeema nama taphachiisee hin beeku other than raachee gaafa sanuu waan xiqqii Oromoon walitti hin jechaaf malee yeroo geemitti nama aman ka'anii beekamu asirratti namni gargaarsaan mallaqa kennuun na beekan malee egaa geemitti taphachiisuu irratti nan beekan. So that day would be made history. He's itti fuuna ibsishaa. Wallahi akkuma Oromoon jette san beekta bakti nyaatan kana guuttatan jette Oromooni. Waan tokkotti seenan yoo itti seenan ammoo yoo madala ijoollee waan gaarii tokko dalaguu agartee waan borillee agartee uummata Oromootti fakkeenya ta'u tokko dalaguutti namarraa bareeda malee ammoo afaaniin asirratti